السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii abdusee oroo jalatti argamtan nagaan keenyaa fi jaalalli rabbi isin irratti haa ta'u isiniin jedha. Mee hundi keessanuu hordoftoonni kan keenya viidiyoo kana akka namni baay'ee bira gahuuf subscribe like godhaa. Warri maatiinuuf hin ta'in maatiinuuf ta'a isiniin jedhu Dr. Abduseen girrisoonni kan koo baay'ee isin jaalladha. Har'a waan nama kokolfisiisu baay'ee tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Maal inni wanti nuti dubbachuu barbaannu Dr. Abduseen waggaa baay'eedhaaf kan isaan irraa dubbataa turan, kan isaan ittiin kolfaa turan har'a dhibbatti dhugaa ta'e as bahee jira jechuudha. Zabana wallaalaan badhaafamee qabsoo keenyaa kan injifannoo keenyaaf furmaata ta'e si'i jedhamee badhaafni kennamuuf keessa jirra jechuudha. Oh my god. Bara hayyoonni Oromoodha mana hidhaa ta'anii wallaalaan walitti guurame kan akka tokkitti Sandaaboo, kan akka Hangaasaa Ibrahim fakkaattonni jaraadhaa baay'een badhaafamoo keessa jirra. Oh my god. Mee laayikii godhaa. Ilaallu Dr. Abduseen. Hangaasaa Ibrahimtu goota qabsoodhaan Itoophiyaan akka amma injifannoo kana juuntaa injifannoo akka jaraatti injifannoodha. Nuti garuu erga juuntaa jedhamu kana yookiin wayyaanee yookiin TPLFin injifannee waggaa 3 moo maal darbaa jira maqaleetti erga galchine. Garuu Hangaasaan Ibrahim deebi'ee wanti inni qabsoo wahii godhe hin jiru. Jawaar Mahammadiin ilma qaallichaa Giraazmaachi Girrisaa jedhee arrabsuu qofittiidhaaf badhaasni kennameef jechuudha. Goota qabsoo keenyaaf waan guddaa gumaachan jechuudhaan. Oh my god, yaa rabbi qiyaamaan amma nuti kun otu anamma erga zabanni akkana qayyarame yoon kan amma du'e jannatan galu dhugaan isinii jedha waanuman bakka maaliif haalamma keessa jirru kun waan sodaachisaa ta'e tarii warra akka keenyaa duuriyyoota akka keenyaa kanaatu jannata galannate fakkaate gaafa jireenyi faallaa ta'u erga Hangaasaan hayyuu Oromoo jedhamee badhaafamee Jawaar Mahammad immoo maal badhaafamuuf ta'a laata Oromoo biraa Baqqalaa Garbaa warri gammachuu ayyaanaa warri dhugaadhaan Oromoodhaaf qabsaa'an kun immoo Oromoo biratti nama akkamiiti. Erga Hangaasaan Ibrahim goota Oromoo jedhamee biltsiginnaa biratti badhaafni kennamee fi miskiinicha kan garaana nyaate Mustafaa Jaarraa jennaan jira tokko hoolaan tokko. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh kan jedhu tokko kan hareeda dheeressee re'ee hareeda qabaniira. Hoolichi koomintii jala deeme assalaamu alaikum Hangaasaa keenya namuma guddaa godhe bakka erga Hangaasaan badhaafamee. Kaleessa Hangaasaan kun koo araqee fi quufattee liibii baatee እኛ ሸኔን አጥፍተን ነው የተሸለምነው። እኛ ሀገር ገጠር ውስጥ እየሄድን ሰውን ያፋቀርን ሰውን ያዋደን ይት ኢሳን kan koo bakka Mustafaan inaafaadhaan hodduun gubatee fila akkuma Hangaasaa kana isaanis qabsaa'aadha bakka nama arrabsuun qabsoodha. Hangaasaa waan taayee danda'a hudduu si gaddeebisee caq godhuuf akka ni jalaa badee kan aadaa hin nayneedhaaf badhaafame. Mustafaa Jaarraa ati miskiinnii jechuudha. Otuu nagaadhaan muxawwummaa kan ka'e daldalatti hareeda kana warabbal kaaba otuun hareeda ati baattee jirtu sirraa argee yaa bulgu. Sirraan akkana qabe buqqisa. Maqaa arsiitiin daldalta soba sobdee assalaamu alaikum rahmatullahi wa barakaatu jedha. Maaf badhaafamuu dhabdeeti too halkanii guyyaa nama arrabsaa baate Jawaar Mahammad arrabsaa baate. Hayyoota Oromoo arrabsaa baate. Fakkeenyaaf Hangaasaa Ibrahim jettan kun Daawud Ibsaatti maqaa maal jedhu baasee Firoomaa Shoogidee Jawaar Mahammadetto ilma qaallichaadha, ilma Giraazmaachi Girrisaa, ilma maaliidha, baandaa isa Jawaar illee gaayaa mana hidhaa keessa jiru Jawaar irratti nama arraba. Meewwama Hangaasaa Ibrahim amma onaatti erga biyya galee qabsoo Oromootiif waal godheetiyyuu badhaafame. Amma warabbal kaabaa otuu biliillee yookiin tokkitti Sandaaboo biyya galtee biltsiginnaa waamtee nama qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa godhe jettee nama qabsoo Oromootiif gumaacha guddaa godhe jettee badhaasa akka isiin kennituuf tokko shakkina. Tokkitti Sandaaboo of qopheessi ansin jajjabeessa badhaasa ati galtee taayee danda'a hudduu isaa liqimseen hudduu hodhadha jette sanarraa badhaasa ajaa'ibaa akka argattu abdiin qaba. Kun waan shakkiin qabna. Nama akka keessaniiti yeroo kana kan Itoophiyaa keessatti badhaafamu
warri beekaan biyya addunyaatti kanaaf formaata ta'uu danda'anu biyya ijaaruu danda'anu qelenxootu jiraaf mala jaarraa 21ffaa keessa bara miilli mataa hooqu keessa jira waan ta'eedhaaf. Ammas oduun haaraan lammaffaan wanti nama gammachiisu Shimallis Abdiisaadha walgahii marsaa shanaffaa intin irratti kaleessa badhaafamee jira jechuudha. Suuraa abbaa isaa Haji Minilik yookiin obbo Minilik badhaasanii ni jiru jechuudha intin irratti. Baga gammaddee obbo Jibichoo keenya Jibichoo Shimallis Abdiisaadha siif gammannee jirra waan siif malu waan dadhabbii keetii argatte suuraan Minilik badhaafamuun kee na gammachiisee jira maaliif wanti isin ittiin deemaa jirtan hojiin keessan wantareen ilaalcha Minilik gocha Minilik Oromoo irratti godhe isin siidaa isaa kaaftanii maal jechuu Hacaaluun waan Minilikiin arrabse qofaaf ajjeefamuu waadan hojjettan waan ta'eef dhibbaan dhibbatti warri suuraa Minilik si badhaase ana biratti galata guddaa qabu. Atillee baga fudhatte waan siif malu fudhatte akkuma hangaataa Ibraahim badhaafame atis suuraa Minilik badhaafamuun kan kee waan guddaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Kan Shimallis Abdiisaa na gammachiisee jira suuraa abbaa isaa yookiin akaakayyuu isaa Minilik karaa ittaanutti taayee danda'a akka isin goobanaa daachee badhaaftanu abdiin qaba warri badhaasa kana qopheessaa jirtanu. Waan akkanaa isin jajjabeessina nuti qeerroon. Qeerroon isin jajjabeessina waan ta'eef Fayyisaa Leellisaatiif immoo suuraa miila hojjechiisaatii kennaafi miila inni miila malee mataa waan hin qabneedhaaf. Sadaffaa irratti wanti waan haaraa qofitti argaa jirra jidduu kanammoo waan nama ajaa'ibu qof Caalaa Bultumeedha. Sirbi inni Finfinnee irratti wal argina alaabaa keenya qabanne jedhu alaabaa Minilik ta'uu reef bareetan baay'ee tokko na dhibe. Dhugaadha Finfinnee utuu hin taane Adaamaattu iyyuu qabattee sirbaa turte dheengadde. Alaabaa Lummuutti Minilik sanaafiyyuu hanga yoona afaan banaa turte daboo Afrikaallee teessee nuti dhuguma Oromoodhaaf qabsoofna si jenna malee hanga garaan kan kee guutu ta'uu otuu barree ergatii Caalaa Bultumee keenya jenne si duukaa afaan hin bannu hin iyyinu ture. Garuu dheengadda sirbi ati sirbite yeroo isaa sirba yeroo isaa hin eeggatin ati erga bilxiginnoomte rakkoon qabu makiinaa VIT'n sii kenname viillaa beetiin sii kennameera odduu kan kee bantee sirbuudha anaaf xeenyaadhaaf. Sanuu immoo kana booda sirbaa moo'ichaa malee sirba boo'ichaa hin sirbinu. Eenyuun mootu Oromoon ofii isaatii ajjeefama. Oromoodhumatti deebitanii yoo Oromoo ajjeeftanii deebitanii isin moonee irreettanii sirbuu ta'e malee wanti isin sirbitan hin jiru. Juuntochi isin hin jennatin juuntaa isa guddaa yeroo ammaa aangoo Afrikaa qabu jechuun isin warra bilxiginnaa. Caalaan Bultumeedhaa akkana jedhe akka waan uummanni Oromoo Caalaa Bultumee namuma beekaa guddaa wayii godhee dhaggeeffatutti halkanii guyyaa kaadireen OPDO kan akka taa'ee danda'adha. Caalaa Bultumee akkana jedhe Caalaa Bultumee akkana jedhe abbichuu koo jedhe maaloo koo jedhe jettee gaafatiin ulululu jettu itti na kolfisiisa dhugaadha isin hin jira. Na dinqifachiisa. Isin gowwoota ammallee bilchaataa miti. Amma wanti isin irraa eegamu biliillee tokkittii sandaaboo kan akka Abdishaa Aggaaroo biyya galchitanii badhaasuu qofittii isin irraa eega yaa warra bilxiginnaadha. Isin baruma taraa namaati waa barumsaanis achi fagaattanii biyya bulchuuf hin dandeenye hayyoota Oromoo mana hidhaa keessanii akkamitti garaa maaliif isinii danda'e jennaa wal badhaaftu mee hangaasaa maal godhe hangaasaa Ibraahim badhaaftanii barreesse ummata hangaasaa Ibraahim hayyoo keenya jedhee badhaase nama qubee barreessuu hin beekne hangaasaa Ibraahim jechuun arrabaan gabbahee akkaataan itti wal ajjechuu keenyaa waladda akkaataan itti wal dhungachuu keenyaa waladda akkaataan itti wal kiisiing gochuu keenyaa waladda akkaataan itti gangalannaa keenyaa taayee wajjinii waladda jechuudhaan ala qabsoo Oromoo keessatti maal godhe nama arrabsuun qabsoo yoo ta'e namni badhaafamu baay'ee jira nama arrabsuudhaan tarsiimoodhaan ummata masakanii karaa itti argisiisuudhaan immoo kan badhaafamuu qabu hayyoota keenya ture. Har'a silaa gaafa juuntaa likkiitti galchinee abbaa caayyee sukkaaree ajjeeftan kan namni sila awwala irratti badhaafamuudhaaf akka jarri humnarraa aangoorraa ka'anii maqaalee dhumatti galanii isiniif rukutuudhaaf isiniif mijatan godhe Jawaar Mahammad ture. Garuu har'a isa hiitanii hangaasaa Ibraahim nama Kanaadaatti illee intini nazafaa ture gaafa Oromoo qabsaa'u isa badhaaftan jechuudha. Baay'ee tokko sadiitti gaddeeyan. Taayee danda'aadhaa ati as deebitee jirta karaa Oromoo deebi'uuf cinqamaatta Oromoo si dideeman yaa sabaa yaa maaloo jechuu kan ka'e guyyaa guyyaadhaan akkati jedhaatu si dhagaa jirra waan ta'eef kan kee bu'aan qabu arrikaashatu rikaasha anta rikaashul kabiir wallaahi yaa taayee danda'a anta
rikaashul kabiir maa tinfa'a walaa yanfa'a. Kabajamtoota jaallatamtoota yuutuubii Abdusee Oroo jalatti argamtanuu ergaan haaraan akka isin qaqqabuuf subscribe like godhaa waliif daddabarsaa galatooma.